Reedu masaka gubbaatiif jalaan argitu ragaa bayaa bar. Kajalaa kamii? Iyyaati inshallah ji'a sadi booda kama surree jilba kutteeti maama kaateeti danqee kaatee deemtu rabbi agarsiisa. Kajalaa kami katibaan tusi. Kajalaa kamareen? Taama jettituun illee ni hafti. Eenyu sila? Eh? Kajalaa kamareen ni sun. Rabbi na balleessa. Ayyaan ibu. Si kau aku melalui nama dia jalan kau fikir balik beitamu si akan minta nanggal di kau mati nak kena. Gubba baraatee asoo taasaa? Kana jedhee kana. Ibsaan illee gubbaree baasaa jira gama kiyyan ajjanu eegamalee duraan qabu bar. Amma gaa'ila gayaa deemaa jira. Malee duraan qabu. Maashaallah garuu areeni kajalaa maashaallah. Kanuma lakkaan jalaa. Neetuun akkana kadhate akkana kadhate. Ini harkifta maksudnya ada harkifta. Anak cala kabar saya. No, ibsa si jala kam. Awoo anas jaala maal taate agartu? Kia kita malam film yundum. Ibsan darasa ajaa'ibaatii bar. Kita malam film ya guys. Harkam bayin film. Kaib sa kau nak fakkat karya fakkat mana naman. La, bareeda jira. Ibsaan Maal taate biyya guutuu? haga asitti akkana magarsi amma akkanatti. Asin gab dure saya wana kana kabar. Akka areeda Hamzaa shee Jaabirsa. Ya Hamzah sudah nama jeda ya. Mee too kan kee amma kaasiree addatti wiin. Nama mulut sistem mulut terus sih. Sama malah di dalam mulut. Shamarran mana jalatti mul'atudha buqqee boqa kulullu. Hamzaan jirti isa. Adu duratti waan ofiitu areeda baasuu na fakkaata. Hamzaan jirti isa. Inshaallah. Areeda baasuu kiyyaa sirra kennu. Isa fakkaatu sih. Guyyaa tokko kiristinnaa kaasan Amma sila qabdi. quba ol qabe. Wallah areeda waan nartu na fakkaatu duratti. Hafsaa kan angka takkataa baru ibsaan kun bira dhaqee osoo maqaa kee sira jaarsa kee waamsii osoo isin jedhu minaamin na dhagarra garooti. Ol kaayiti. Wayita kalee hafsaa qaxaqqattu. Wal qaxaqqattan tokko argee ture. Jaarsa maqaa keetii waamsisii? Jaarsa kee ol ka'iitii jilbiifadhuutii faarsi jedhii siin jaaree saabii. Yoo biizii. ምንድን ነው ታዲያ አበባ ol darbitee Ati maa sa'aatii isaanii maa xifatittu wiin jettee kana jala kan barreessisiise. Akaawuntii kana dhogge. waay Meeqa jirta qoy deebii kan kee laala. Wallaahi kennuu jira. Namta Wanti itti galchi aayidii itti galchi. Kudha jaartii namtu dhogga kaa sirriidha. Aayidii itti galchi. Kudha jaachuun? Leevilii kan kee 16-17 gennaan aayidii si gaafata. Aayidii itti galchi siin jedha. Amma kee meeqa jira deebiin? Paaspoortii Itoophiyaas ta'uu danda'a. Aayidii biyya keessa jiraachuus danda'a. Rakkoon qabu garuu aayidii ma bakka footoo kan keetti Amma laata. deebiin kee meeqa jira? 17 jirta. Mee isaa deebii? Kunoo gadhaa ilaali. Deebii 17 kee. Deebii 16 dabbara? 16-17 gisee seente aayidii gaafata. Seeruma tiiktookitiitu akkasi. Aayidii gaafa taree na dide. Taata aayidii itti godhi kaa. Itti galchee jira malee gamaa fi gamana ishee itti galchee na didan malee. Tiraavil dookumentii na gaafate. Tiraavil dookumentii. Dookumentii gaafate. Tiraavileensi na gaafate yaa. Saillee itti Akka galchee. maamsaa waliin taphattaa deemite namicha akkasitti kareera qaxaqqate tokko agartee seeti. Kam? Yaa gareen ijkeeru tokko. Nagareen. Yaa gareen jiinsuun bar namicha maraate bar namicha rabbiin amaarran keessaa tiktookii kana keessatti rabbiin bakka kana tuqee gadhiisee bar waa namichaa miti sun. Isii namicha eessaa dhufi sun? Waan miliyeena intaloota akka agastii irratti jechuudha fireendii isaati. Miliyeena 2.5. 40 kenneef. TikTok universaalii kan. Coomina onni tokko coomina nama rabsu tokko. No! Giiftaraa yaa garee lis jedhaa. Inshaallah TikTokii kana bara 40 san. 40 kenneef siin jedhe kun miliyeena 2 fooyyee obboleessaa jira. Akkuma jettaati. Ati tiktook yuunivarsiitii dhiisi. Allaattii kaawwannoo sana argitee miti. Isa biratti bishaanii siin jedha bar bishaan lafa gajjige kana jetta. Akkaawuntii lama qaba bar akkaawuntii tokkollee bulutoos kan jedhu qaba.
bulutooti sani torbaanitti leebili 43 galeen torbaanitti torbaan takka bichatti leebili 43 Kamma fa libili shatta mi wayra fwa ire ol seta afurda tol sene kale beta. Anati chamochi garafa jiro bole esa. Yogi ashe dorade. Kuma sagalta kuma dibba jaddin arda. Zoy yomno ngira. Kanda namichi maraataadha. Hin dandeessu namicha san arginaan dhiiftatuma biraalaa shoo jette malee osoo Oromoo 80 oliirra dalagaa. Oromoo silaa kam akkasii tokko qabaattee jedheen. Oromoon kakka keessaa qabdi rabbi jedhi inshallah leebilii 36 gallaan galee inshallah. Wallahi na ajaa'ibeeran namicha akkanuma gastiratti addasaa. Oromoon kakka keessaa qabdi ture beekaa Kalama sadii afur shan jaha tur. Oromoon nama keessaa Habsaa bira dhufaa yoo bira jaamu ta'e bira dhufaa. Gaaraari isii cakka godhaa fi bichaa koongiraa jedhee biraata. Atillee maa ol sobne sila gaafuma na bira dhufe itti caamu ta'e naan jedha gaaf kaan addatti kunuunfataa isaa wayii tokko na ba'aboof. Garaanti dubataa miti isin dhagayama. Garaa abshir jechuun isima faarsisiisnaan jedhaan turre yaa galee. Coomee lakkaa giiftaraayyuu? Giiftaraa namichi hin taphatu. Hin taphatu lakkaa giiftaraayyuu? Namichi. Du'aayii qabda baazawwee. Amree ofii jaamiin jaarmansi taate. Alhamdulillah nama mangistii fakkaattaa biraan. Alhamdulillah yaa ibsaa keenya jireenyi gaa jiru addunyaa. Aboo wallahi nasraa kana caala sirraa ifu. Amiin wallahi obboleessoo jireenya addunyaa fi alhamdulillah. Mashaallah. Kuma gaarii jira galatoome wallahi. Alhamdulillah. Taate inshallah. Innama nasraatiin dhagaaru turme omaraafu waliin dachaan yeroo biraan taphannaa olii gaffiiffiigaa. Soddaa keenya qaalii bashannanii fataa jaayee. Gaafa tokko shaan ugoota wada jarmee dhufne inshallah. Wallahi inshallah ya rabbi jee oliin bahaa Joorji faanilee ni jiranii ijoollee bargaasitti faamiliidha ijoollee horosii koomandootiin asitti hedduu wal quba qabna. Guyyaa san Joorji illee natti himee ture beeki. Joorji guyyaa silaa isin boru dhuftan arra natti hime sii galee inni Firaankifoort jiraame. Joorji keenya akkana bakka dalagaa faqaadan gaafa inni akkanuma dhufuun naan taatu. Gaafuma biraan jeeni wala garra ibsa inshallah ye taate shirakkoon inji ayyedumash galatoomii hayyee ishii ta'uu nagaaratu hayyee rugaari Deebar guyyaa meeqa guutuu odoo sin argin nan dabbare suusii natti ta'e bakka suusii osoo guyyaa meeqa guutuu sin argin waan. Kana argaan jirtu maal kana kun wal fakkaannaa mindindoo isarratti yoo baate. Abadan wallahi dhiirri si fakkaatu hin dhalanne. Aboo deebii ajaa'ibaa. Namni martuu waluma fakkaata isni. Abadan. Namni martuu waluma fakkaata yaa. Tamam waari tututu maal jedhan argine maa jawaar lamaffaa naan jawaar laman jiru tokkichuma sanii jira. Ibsishaallee tokkuma tokko jira jechuudha. Ibsishaallee tokkichuma san abadan istaayilii kan kee muuziqaa. Maatu hin jiru kamandara kiyyar deemaa oolu. Rifeensi keessanuu walitti dhaan argitu kan kee gara adiitti dafa kan isaa gara boolaatti. Hin jiru kawaan inni tuqeen tuqu. Kawaan inni tuqeen inni tuqu. Mandara bakka jira deemaa miti. Karaa mandara tokko irra deemna laal masmara tokko inshallah. Karaa goonni baaseerra deeme. Dura deemee daandii tolchaa reeyaa goota koo. Yoo inni akkana goran jala gora yoo inni akkana goran jala gora. Inni illee jala gora yoo akkana goran jala gora. Rakkoon qabu daandii tokko irra deemuun rakkoon qabu. Abbootii matee irraa jira wanni kun. Naa siingalee marti ni midhaan. Ooyi maashaallah guddataa harta akkam. Homaan jettu. Bilchaataa jiraami. Wallahi bilchaataa. Bilchaataa guddannaanu biyyaa bahee jaarraa. No. Garuu jechuun akkasi oliin kunne qaba. Areeduma isaa akka gubbaatiif jalaan argitu ragaa bayaa bar. Kajalaa kamii? Ati inshallah ji'a sadi booda kama surree jilba kutteeti imaama kaatteeti danqee kaattee deemtu rabbi agarsiisa. Kajalaa kamii kaati waan tusi? Kajalaa kamareen? Tamma jettituun illee ni hafti. Eenyu sila?
Kajalaa kabareenni sun. Rabbi na balleessa. Ayyaana. Si kun akkuma laaltee nama dhiira jalaa qabuuf hin qaballee beeytamoo si akkamiidhaan naan galle qoy maatii sin akkana godhe. Gubba baraatee asoo taasa. Kana jedhee kana. Ibsaan illee gubbaree baasaa jira gama kiyyan ajjan gamalee duran qabu bar. Amma gaa'ila gahe. Gayaa deemaa jira. Malee duran qabu. Maashaallah garuu areenni kan jalaa maashaallah. Kanuma lakkaa jalaa. Neetuun akkana kadhate akkana kadhate. Ini harkifta maksudnya ada harkifta. Ana caala qabaa dhuftaa gal. No, ibsa si jala qaba. Awoo anas jaala maal taate agartu? Kiyyaa malee filamu yundum. Ibsaan darasaa ajaa'ibaati bar. Filaa malee filamu kiyya guys. Harkaan baay'een filamu. Ka ibsaa ka hunda fakkaata ka re'ee fakkaata malee nama. La, bareeda jira. Ibsaan maal taate kiyya guutu? Haga asitti akkana magarsi amma akkanatti. Asiin qabdu dura isaa waan kana qabaa. Akka areeda Hamzaa ishee Jaabirsa. Yaa Hamzaa sun das nama jedha yaa. Mee tokko kan kee amma kaasiree addatti wiin. Nama mul'atu sitti mul'atu tursi. Shamarran malee dhiiratti mul'ata. Shamarran malee dhiiratti mul'atudha buqqee boqa qulullu. Aduu duratti waan ofiitu areeda baasu na fakkaata. Hamzaan jirti isin. Fakkaatu si. Guyyaa tokko kiristinnaa kaasana Amma sin akka abdii. quba ol qabe. Wallah areeda waan na na fakkaatu duratti. Hafsaa kan anka taqqataa baru ibsaan kun bira dhaqee osoo maqaa kee sira jaarsa kee waamsi osoo sin jedhu minaamin na dhagarra garooti. Ol kaayiti. Wayita kalee hafsaa qaxaqqattu. Wal qaxaqqatan tokko argee ture. Jaarsa maqaa keetii waamsisii. Jaarsa kee ol ka'iitii jilbiifadhuutii faarsi jedhii sin jaaree saabii. Yoo biizii. ምንድን ነው ታዲያ አበባ ol darbitee Atimmaa sa'aatii sanii maa xifatittu wiin jettee kana jala kan barreessisiise. Akaawuntii kana dhogge. waay Meeqa jirta qoy deebilii kan kee laala. Wallaahi kennuu dide. Namta Wanti itti galchi ka aayidiitti galchi. Kudha jaha kennaan kudha hogga kaa sirriidha. Aayidiitti galchi. Kudha jaha jechuun? Leebilii kan kee kudha jaha kudha torba kennaan aayidii si gaafata. Aayidiitti galchi siin jedha. Amma kee meeqa jira deebilee? Paaspoortii Itoophiyaas ta'uu danda'a, aayidii biyya keessa jiraachuus danda'a, rakkoon qabu garuu aayidii bakka footoo kan keessa. Amma leebiliin kee meeqa jira? Kudha torba jirta. Mee isaa leebilii? Kunoo gadhaa ilaali. Leebilii kudha torba kee. Leebilii kudha jaha biratti dabara? Kudha jaha kudha torba gisee seente aayidii gaafata. Seeruma tiktookiitiitu akkasi. Aayidii gaafa taree na dide. Taata aayidiitti godhi kaa. Itti galchee jira malee gamaa fi gamana ishee itti galchee na didan mallee. Tiraabil dookumentii na gaafate. Tiraabil dookumentii. Dookumentii gaafate. Tiraabileensi na gaafate yaa. Saillee itti Akka galchee. maamsaa waliin taphattaa deemite namicha akkasitti kan hidha qaxaqqate tokko agartee seeti. Kam? Yaa gareen ijkeeru tokko. Nagareen. Yaa gara biyyiin sun bar namicha maraate bar namicha rabbiin amaarran keessaa tiktookii kana keessatti rabbiin bakka kana tuqee gadhiisee bar waa namichaa miti sun. Isii namicha eessaa dhufe sun? Waan miliyeena intaloota akka agastii irratti jechuudha fireendii isaati. Miliyeena 2.5. 40 kenneef. TikTok universaalii kan. Coomina onna tokko coomina nama rabsu tokko. No! Giiftaraa yaa garee lijjedhaa. Inshaallah TikTokii kana bara 40 san. 40 kenneef sin jedhe kun miliyeena 2 fooyyee obboleessaa jira. Akkuma jettaati. Ati tiktok yuunivarsiitii dhiisi. Allaattii kaawwannoo sana argitee miti. Isa biratti bishaanii siin jedha bar bishaan lafa gajjige kana jetta. Akkaawuntii lama qaba bar akkaawuntii tokkollee bulutoos kan jedhu qaba. Bulutoosii sani torbaanitti leebilii 43 galeen. Torbaan takka bichatti leebilii 43. Kaammaa fa'aa liibilii 50 wayira fo'aa jedhee ol seetaa afurratti ol seene kan beektaa. Anaati caamochi garafaa jiru obboleessa. Yookiin ashee itti godhate 90,100 jaddiin ardhaa. Zawwayyoo min hongiraa. Kaandaa namichi maraataadha. Hin dandeessu namicha sana arginaan dhiiftatuma biraa lashoo jette malee
Osoo Oromoo 80 nuurira Oromoon silaa kam akkasii tokko qabaattee jedheen. Ay Oromoon kakkaseessaa qabdi rabbi jedhi inshallah leebilii 36 gallaan galee inshallah. Wallahi na ajaa'ibeeran namicha akkanuma gastiratti addasaa. Oromoon kakkasee qabdi ture beekaa lama sadii afur shan jaha tur. Oromoon nama keessaa Hafsaa bira dhufaa yoo bira jaamu ta'e bira dhufaa. Gaaraari si takka godhaa fi bichaa koongiraa jedhee biraata. Atillee maa ol sobne sila gaafuma na bira dhufe. Itti caamu ta'e naan jedha gaaf kaan addatti kunuunfataa isaa wayii tokko na ba'aboof. Garaan dubataa miti si dhagayama. Garaan abshir jechuun. Isima farsisiisnaan jedhaan turre yaa galee. Coomee lakkaa giftaraayyu? Giftara namichi hin taphatu. Hin taphatu lakkaa giftaraayyu? Namichi giftara keessaallee giftara yaabbadee giftaridha. Giftaroota yoo jenneen giftaroota halaqaa giftaroota. Itoophiyaan hundi waliyyoo qaban Itoophiyaan hundi akka Amaaraaf Oromootitti walitti qaban qixa isaan kennitu. Adda isaan injifattu silaa Oromoon asirra jirtu mara walitti qabamte. Siistamuu fayyadameeti leevilii 45 siin jedha bar leevilii 45 akkaawuntii haraabanii osoo torbaan hin gangale. Leevilii 45 galu yoo xiqqaate laal doolara gara meeqaa fittee seenta beekti. Miliyoona jala fittee seenta. Sagara Joobin? Hin beeku rabboo. Ummata siltee maali kanneen jalatti arga yeroo baay'ee. Oromoon hin qabdu akka isaabu. Allahu akbar. Oromoon akkasii yaaduu qabdi beektaa dura dasii qabdi dasdeenbar qabdi. Ammallee haasoo qabdi. Hin dhaaban kaa isaan ni dhiisani amma. Dasdeenbar dura yuunivarsiitii kana yoo eegale bar kophatti 1,500 ofii kophaa ofii kenna. Garuu dasiin kaa ammoo takkaan agarreen dasiin tam. Dasdeenbar amma leevilii meeqarra jira 42 dasiin yaa. Dasiin tam ammoo. Dasdeenbar dhiira malee dhalaa miti. Dasdeenbar. Ergasiin tiktookii dhiistanii dhufanii achumaan dhiisan. Ergasiin tiktookii dhiistanii dhufan. Tiktookii dhiisitu ta'eeti? Ana waggaa lama tiktookii dhiisee ture. Arawaa? Nurra gurguddaa haasa'u. Kunoo viidiyoo